shakkii tokko waa'ee homosexual yookiin saal tokkee irratti qaba. Islaamummaa keessatti wanti kun dhorkaadha. Sababni isaa hoo maali? Waggoota dabran shananiif warra homosexual yookiin saal tokkee hedduu waliin dabarse. Jaalalli isaan saala isaan fakkaatuuf qaban jaalala dhugaati. Akkuma nuti abbaa warraa keenyaaf yookiin saala faallaaf jaalala jabaa qabnutti isaan illee saala wal fakkaataaf jaalala qabu. Wanti kun yoo dogongora ta'e ammoo maaliif dogongora ta'e? We might feel for maybe our husbands or whoever it is. If it's wrong, why is it wrong? Sister asked the question that what does Islam say about Obboleettiin Islaamummaa waa'ee koorniyaan wal fakkaataa wal fuudhuu maal jedha? Yoo dogongora ta'e immoo maaliif dogongora ta'e jettee gaafatte? Rabbi Quraana keessatti suuratul Israa suuraa 17 ayaa 32 irratti sagaagalummaatti isin dhiyaatina. Dhugumatti inni hojii fokkotaa fi karaa hamaa ta'ee jira. Dabalataan suuratul Aaraaf suuraa 7 ayaa 87 irratti dhugumatti isin fedhii saalaatiif jecha dubartii dhiistanii dhiirratti dhayxu. Dhugumatti isin ummata daangaa dabruudha. Kana jechuun koorniyaan wal fakkaataan wal fuudhuun Islaamummaa keessatti dhorkaadha. Akka Rabbi Quraana keessatti suuratul Ruum suuraa 30 ayaa 21 irratti dubbatetti jaalala haadha warraa fi abbaa warraa jidduu kaa'ee jira. Rabbi subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa dhimma kanarratti koorniyaa walii faallaa akka jaalatu taasisee uume. Akka waliigalaatti uumamaan ilmi namaa tokko saala isa fakkaatuun jaalatu. An waa'ee jaalala abbaa warraa fi haadha warraa jidduu jiru haasawaa jira. Waa'ee jaalala obboleewwanii yookaan ammoo jaalala biraatti miti. Qorannoon jalqaba dalagame tokko saala wal fakkaataa jaalachuun sanyiin dhufa kan jiru ni jira. Akkuma amma ati gaafii na gaafatte kanatti namni tokko saala wal fakkaataa jaalachuun eega sanyiin ka dhufu ilmi namaa maaf qeeqama jee na gaafate. Jaalala kana abbaa fi haadharraa dhaalinaan jee. Akkuma ati namni tokko nama tokko yoo jaalate maaliif qeeqama jette kana jechuudha. Wanti nan jee deebiseef kun qorannoodha, kun tilmaama. Dhugaa lafa kaa'amee miti. Booda irratti tilmaamni kun dogongora ta'uun isaa beekamee jira. Namichi tilmaama kana jalqaba lafa kaa'e sun inni mataan isaa nama saala isa fakkaatu jaalatu. Kanaafuu saala wal fakkaataa jaalachuun waan sanyiin dhufu miti. Arraan tana saayinsiin homosexual yookaan ammoo koorniyaa wal fakkaataa jaalachuun akkamitti dhufe qabxiyyuu nutti himuuf carraaqii guddaa godhaa jira. Sababni isaa wanti Rabbiin olaan ilma namaatiif hayyame wal fuudhuu, nikaa hidhachuu akkasumas jaarsaa fi jaartii wal qunnamtii saalaa raawwachuudha. Islaamummaan haadha warraa ta'e waliin wal qunnamtii saalaa raawwachuun ibaadaadha jee barsiisa. Sababni isaa wayitawaan san raawwattu haraamarraa of dhorgaa jirta. Fedhinnaa kee guuttachuuf jecha daangaa fuudhaan jaarame bira osoo hin dabrin raawwatte. Kun Islaamummaadha. Ara saayinsii fi qorannoon akka nutti himutti namoonni haadha warraa seeraan fuudhan qabanii fi isii waliin qofa wal qunnamtii raawwatan warra haadha warraa isaanii dhiisanii namoota hedduu waliin wal qunnamtii saalaa raawwatan caalaa jireenya gaarii qabu ja'a. Arraan tana biyyoota lixaa keessa sanyoo 5, 10, 20 qabaachuun rakkoo miti. Warri lixaa waan uumamaan hin jirre raawwachuu jiru. Wayita waan uumamaan ala jiru raawwattu waan Rabbi si ajaje dhiista. Fedhinnaa kee ammoo karaa dogongoraatiin guuttachuuf deemta. Adaduma waan dogongora ta'e karaa dogongora ta'een dalaguu kee itti fuftuun yeroo dheeraa booda daangaa uumamaan jiru irraan tarkaanfatta. Haala kanaan ilmi namaa daangaa bira ce'ee homosexual saal tokkee luuxii ta'a. Wanti kun waan sanyiin dhufu miti. Waan daangaa Rabbiin si fayyamerraan tarkaanfatteef jecha wantoota biroo yaaluu jalqabda. Waan uumamaan hin jirre dalaguu jalqabda. Xumura irratti saala faallaa waliin wal qunnamtii raawwadhu fedhinnaa kiyya naa guutuu hin dandeenye sadarkaa jirurra geetta. Kanaafuu saaluma siin wal fakkaatu waliin jalqabda jechuudha. Kanaafuu obbolii warri kun seera Rabbii waan cabsaniif waan uumamaan hin jirre dalagaa waan jiraniif nuti warra saal tokkee homosexual jaanii sammuu isaanii amansiisanii jiran. Garuu uumamaan seera Rabbii cabsuun dogongora guddaadha. Ilmi namaatis sababa daangaa Rabbii cabseef homosexual yookaan saal tokkee ta'e. Kanaafuu warri kun qeeqamuu qabu. Islaamummaan homosexual yookaan saal tokkee ni dhorka. Kiristaanummaanis homosexual saal tokkee ni dhorka. Amantiileen hedduun homosexual ni balaaleffatu. Amma waan warri lixaa dubbii tana faarsaa jiraniif fudhatamaa jira. Sababni isaa akka dimokiraasii warra lixaatti wanti namni hedduun jee ni mo'ata. Islaamummaa keessatti garuu waan namni hedduun je'eef hin mo'attu. Islaamummaa keessatti haqa qofaatu mo'ata, dhugaatu mo'ata. Bara 1996 wayita gara Kanaadaa deemetti suuraa dhiira lamaan afaan keessa wal dhungatanii gaazexaa fuula duraa irratti arge. Jalatti ammoo wal fuudhanii jiran jaamee barreeffamee jira. Arraan tana biyyoota lixaa deemtee waan akkanaa kana balaaleffachuu yakka guddaadha. Duraan biyyoota hunda keessatti koorniyaan wal fakkaataa wal fuudhuun yakka ture. Booda irratti biyyoonni muraasni akka Kanaadaa dhimma kana hayyamuu jalqaban. Arraan tana biyyoota lixaa hedduu keessatti saala wal fakkaataa fuudhuun seeraan hayyamamaadha. Biyya irraa dhufe Indiyaanis waan kana seeraan hayyamnu jettee yaadaa jirti. Wanti beekuu qabnu wanti dhugaa ta'e yeroo hunda dhugaadha. Nama hedduu taateef mo'achuu hin dandeessu. Wanti dogongora ta'e immoo dogongora. Islaamummaa fi amantiilee gurguddoo addunyaa hedduu keessatti homosexual ta'uun cubbuudha. Yakka gara jannataatis hin geessu, gara azaabaas geessa. Obbolii deebisaa si kenna jeetti namana.